Hayyee mata duree biraadhaan walitti deebinee jirra. Ooltanii bultanii akkam jirtu? Barnoonni irraaf qabadhee jiru kutaa lammaffaa barnoota kanaan dura kenname tokkodha. Kutaan tokkoffaa waa'ee dawaa yookaan qoricha yeroo ulfa atattamaa ittisuuf fayyadamnu isa ilaalchisee faayidaa fi miidhaa isaa kan jedhudha. Emergency contraceptive kan jedhamu osoo itti yaadiin taasisa wal qunnamtii saalaa raawwatan ulfa ittisuuf qoricha fudhatamu jechuudha. Kutaan lammaffaa kun immoo qusannoo maatii keessaa isa tokko ta'ee waa'ee qusannoo maatii kan ji'a sadiin waraannatan yookaan diippoo pirooveeraa kan jedhudha. Qusannoo maatii kan ji'a sadii waraannatan kun faayidaa fi miidhaan isaa maali? Akkasumas immoo tarii ittisuu kana fudhatanii ulfaa'uu ni danda'u. Eenyu faatu fudhachuu qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Inni diippoo pirooveeraa jedhamu kun egaa yookaan kan ji'a sadiin fudhatamu kuni hormoonii piroojestiin jedhamu kan of keessaa qabudha. Akkasumas akka maqaan isaa ibsu ji'a sadiin fudhatama. Torbee 12 yookaan 13 dabarsanii fudhachuun gaappii uumama waan ta'eef ji'a 3 ol turuu hin qabu jechuudha. Akkaataan ulfa ittisu akkamiinidha? Akkamiin marfee kana waraannachuun ulfa ittisa kan jedhuufi marfee kana yeroo waraannatan hormooniin piroojestiin jedhamu achi keessa jiru kun maal godha? Akka oovaariin isaanii hanqaaquu yookaan buphaa hin gadhiisne ittisuu fi akkasumas immoo balballi gadameessa isaanii dhangala'aa furdaa ta'e akka godhatu taasisuudhaan yeroo wal qunnamtii saalaa sanyiin kormaa yookaan ispeermiin akka ol hin dabarre ittisuudha jechuudha. Kanaaf oovaariin isaanii akka hanqaaquu hin gadhiisne taasisa. Hanqaaquun jiru taanaan ulfi uumamu. Akkasumas immoo sanyiin kormaa gara gadameessaatti ol hin darbu taanaan ulfi uumamu jechuudha. Karaa kanaan egaa kan inni ulfa ittisuu danda'u. Depo-provera typically suppresses ovulation, keeping your ovaries from releasing an egg. It also thickens cervical mucus to keep sperm from reaching the egg. Mala ittisa ulfaa yookaan mala qusannoo maatii isa depo-provera jedhamu ji'a sadiin fudhatamu kana eenyu faataa fudhatu yoo jenne tokko filannoodhaan guddaaniin namoonni mala garbiroora isa kana filatan kana fudhachuu ni danda'u. Garbiraan dubartoonni dhibee fayyaan kan istiroojiinii fudhachuun barbaanne yookaan istiroojiinii fudhachuun qabne isa kana osoo fudhatanii gaariidha. Akkasumas immoo dubartoonni dhibee fayyaa kan akka hirna dhiigaa gaggabdoof kan kana fakkaatan qaban isa ji'a sadiin fudhatamu kana osoo fudhatanii gaariidha jechuudha. Faayidaan isaa keessaa gurguddoon tokko guyyaa guyyaan fudhachuu hin barbaachisu. Mara ulfattisuu kan qoricha liqimsaa fayyadamanii guyyaa guyyaan fudhachuu barbaachisaa tarii irraanfachuun jira waan ta'eef inni kun ji'a sadiin takkaa waraannachuu qofadha. Garbiraan dhukkubbii yeroo marsaa laguu ni hir'isa. Akkasumas immoo dhiiga yeroo marsaa laguu mul'atu xiqqeessuu akkasumas darbees balleessuu mala. Dubartoota tokko biratti marsaan laguu yeroo dhufu kan baay'ee isaan dhukkubu jira. Akkasumas immoo kan baay'ee dhiigan jiru. Isaan kanaaf egaa inni kun gaariidha jechuudha. Sababni isaas dhukkubbii sana ni hir'isa akkasumas immoo dhiiga yeroo marsaa laguu dhangala'uu ni hir'isa jechuudha qorichi inni kun. Akkasumas carraa kaanserii gadameessaa godhachuu ni hir'isa. Endometrial cancer kan jedhamu carraa dhibee kana godhachuu ni hir'isa jechuudha qorichi inni kun. Dawaan kun dubartoota hedduu waliin kan wal simu dubartoota hedduu biratti kan rakkoo hin qabne haa ta'u malee kanneen dhiiguu gadameessaa sababni isaa hin beekamne qaban unexplained vaginal bleeding sababa hin beekamne ammaa gadameessaanii kan dhiiga agarsiisoo ta'e fudhachuu hin qabanii. Akkasumas kaansarii harmaa yoo qabu ta'e dhibee tiruu qabu ta'e dhibee onnee kanneen qaban akkasumas immoo mukaa'uu garmaree yookaan dipireeshinii dubartoonni qaban isa kana fayyadamuu hin qaban itti cimsa waan ta'eef. Shamarran yookaan dubartoonni mala qusannoo maatii yookaan ulfattisuu ji'a sadiin fudhatamu kana yoo fudhatan tariitii rakkoo akkamiiti isaan mudachuu mala jennee ilaalle tariitii erga fudhachuu dhiisanii booda hanga ji'a 10 fi isaa olii eeguu qabu tariitii ulfi uumamuuf jechuudha. Sababni isaas ovuleeshinii ittisa waan ta'eef akka oovaariin isaanii hanqaaquun oomishni ittisa waan ta'eef ji'a muraasa yoo marfee kana fudhatan yookaan injekshinii kana fudhatan hanga ji'a 10 turuu danda'a. Sanaa booddee ulfi deebi'ee uumamuuf. Kanaafuu yoo tariitii waggaa tokko keessatti deebi'anii ulfaa'uu barbaadoo ta'e mucaa godhachuu barbaadoo ta'e isa kana fayyadamuu qaban. Erga dhaabanii hanga ji'a 10 fi isaa ol turuu danda'a ulfi deebi'ee uumamuuf. Akkasumas jabina lafee irratti xiqqoo miidhaa qabaachuu mala. It might affect bone mineral density.
Kanaafuu namni yookaan dubartoonni dhibee lafee jabina lafee yookaan bone density problem qabanii isa kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Kanaaf egaa dubartoonni umuriin isaanii waggaa 20 gad ta'e waggaa 20 gad yoo ta'e jabinni lafee isaanii sirriitti jabaatee hin raawwanne akkasumas immoo kan rakkoo fayyaa lafee miidhu qaban isa kana fudhachuu hin qaban. Dubartoonni waggaa 20 gadii fi kan rakkoo fayyaa lafee miidhu qaban isa ji'a sadiin fudhatamu kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Akkasumas akka waliigalaatti waggaa 2 fi isaa oliif walitti fufinsaan fudhachuun gaarii miti. Isa ji'a sadiin fudhatamu kana continuously ji'a sadiin waggaa 2 fi isaa oliif fudhachuun gaarii miti jechuudha. Kun egaa maal miidhaa lafee miidhuu danda'a waan ta'eef waggaa 2 ol fudhachuun gaarii miti. Dabalataanis dhukkubbii garaa, qilleensa baay'achuu, fedhii wal qunnamtii saalaa irrachuu, ulfaatinni qaamaa dabaluu yookaan obesitii, marsaan laguu jeeqamuu, mukaa'uu yookaan depression, mata dhukkubbiif kan kana fakkaatan xiqqeenyaan mudachuu ni danda'u. Kun baay'inaan osoo hin ta'in xiqqeenyaadha. Carraan osoo qoricha kana fudhatanii ulfaa'uu persentaa duwwaa tuqaa 3 qofadha. Kana jechuun dubartoota 1000 kana fudhatan keessaa dubartoota 3 qofatu osoo kana fudhataa jiranii ulfaa'a jechuudha. Kanaaf failure rate isaa 0.3% qofadha. Kanaaf baay'ee cimaadha jechuudha kun ulfa ittisuu irratti. Akkasumas egaa erga fudhatanii booda tarii yoo baay'inaan dhiiguu argan yookaan baay'inaan dhiigni dhufe yoo qilleensa fudhachuu dadhabuu rakkatan sirna argansuu irratti rakkoo uume akkasumas immoo bakki waraanatan baay'ee yoo dhiite yookaan baay'ee yoo diimatee fi baay'ee yoo isaan dhukkube akkasumas dhukkubbii garaa cimaa fi mallattoo allerjii kan biroo ofirratti argan ogeessa fayyaa qunnamuu yookaan mariisuu qabu jechuudha. Tarii allerjii ta'uu danda'a waan ta'eef wanti kun qaama isaaniitti. Akka waliigalaatti egaa waa'ee faayidaa fi miidhaa qoricha ulfattisu yookaan qoricha qusannoo maatii ji'a sadiin fudhatamu kana ilaalchisee barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanuma waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.